Ashama harka fuun ilmaan Oromoo idil addunyaa tanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree isinaa dhaqqabu an mootii miidiyaadha deebi'ee dhufee jira viidiyoo addaatiin deebi'e viidiyoon kiyya jidduu kanaaf waa'ee jaalalaa irratti xiyyeeffata jaalalli garam nama oofaa jira jaalalli akkam nama godhaa jira wanta jedhu wajjin ilaaluu dhaaf yaada qaba mee hanga xumura sagantaa kiyyatti na faana turtan ishin ደግሞ ስቃይን ታኔ ናረቦ ስቴጁ ማልፈከተና አንገሉ ጉጂያ ተቆለ በቃ እሺን ሰከተሳ አባፋዳን ወልትም ነናቸው ወኔ ከኛ አባፋዳን ቀበይተ ዋንተሽነትም ተሰና ጉጂያ ተቆ dabseesin beeku viidiyoon kiyya kanarraa namni tokko yoo jaalalaan qabame maal gochuudha qaba jaalalaan qabame ammoo jireenya isaa kana balleessuun isarra jiramoo hin jiru wanta jedhu wajjin ilaalla viidiyoon kun viidiyoo amma dura miidiyaa irra daddarbeedha hedduu miidiyaa irra olii gadi deddeemaa jira namoonni hedduun yaada garagaraa irratti kennutti jiru namni tokko jireenya isaa mo'achuu qabamoo jireenya isaa isa mo'atame jireenya isaa isa kufee harka jigee lafa jiru san dhiisee jaalala nama tokko tif jecha maraachuu qaba wanta jedhu wajjin ilaalla jidduudhaan viidiyoo gaggabaabaa isinii seensaati wajjin turra viidiyoon guyyaa har'aa kun namoonni gariin hedduu itti aaranis jiru nama hedduus nama aarsa dhugaa dubbachuudhaaf anis aaree jira namoonni ammoo garaa laafanii akkamitti akkana isa gooti intalli tun akkamitti gurbaa kana akkana gooti sadarkaa kanarratti itti taphachuu maaf barbaachise jettanii warroonni aartanis jiru aaruun barbaachisaa miti sababni isaas namuma kanatu kennee of kenne jechaadha jireenya isaa jireenya gadadoodhaa jireenya hiyyummaa keessa jiraata jireenya isaa osoo hin dandeenye jaalalaaf mo'atame sadarkaa kana hunda irra ga'uun dadhabina isaati rakkina mataa isaati namni jalqaba jireenya ofii mo'achuu danda'uudha qaba yoo jireenya kee mo'atte jaalala keessa seenuu dandeetta jaalalli ammoo yeroo tokko maal jenna fedhii keenyaan alattiin jaalalli nu qaba jenna jaalalli eeyyen fedhii keetiin alatti si qaba garuu jaalala san irraa koontirool of gochuu situ danda'a sababni isaas kan ajaju si osoo hin taane jaalalaa miti jaalalli tasutollee nama ajajuu hin danda'u sammuu keettu jaalala eeyyee nama kana wajjin jiraachuu ni danda'a namni kun naaf hin ta'u na wajjin jiraachuu hin danda'u nama kanaafi ani sadarkaan kiyya sadarkaa waliin deemuu miti jireenyi nama kanaatiif jireenyi kiyya walitti hin dhufu kanaaf nama kana wajjin jiraachuu hin danda'u jettee sammuu kee amansiiftee nama san wajjin jiraachuudhaaf kan murteessu si sammuu keeti malee jaalalli siif murteessee dirqamatti fuudhee nama san jala sin oofu jechuudha kan biraa ammoo naa mucayyoo wayitiin wal bare na baka jireenya koondaatti men ture dhashu akkana mine baay'inatti men ture baka anaaf obboleessa kosaycha ture ilgala baranna waliin kutaadhuma walii baranna baka waggaa afur waliin dabarsee jechuudha na waggaa arfan keessatti baay'ee baka jireenya kee keessatti namni tokko jaalala siif qabaaf siif hin qabu ilaalteeti beekuu danda'uu qabda yoo kana hin goone ati sammuu hin qabdu jechuudha sammuun kee hin dalagu namni sammuun hin dalagne ammoo bakka ooluuf bakka bulu hin laallatu jechuudha bakka itti fincaa'uu fi bakka fincaan irraa fagaatullee hin danda'u hin qabu jechaadha kanaaf jalqaba sammuun keenya sirrii jira moo hin jiru waan jedhu qorachuun hedduu barbaachisaadha jaalalli maayini jettanii yeroo hedduu jaalalli ija hin qabu jaalalli akkasii jaalalli akkana jenneeti yeroo hedduu hiikan taane jaalalaaf kennina jaalalli ija qaba jaalalli dhugamatti ija ajaa'ibaa qaba kan ija hin qabne kan fuudhee bakka maletti ufi lafaan uf dha'u nuhi yookaan sammuu keenyatu osoo hin filanne osoo wanta nuuf ta'uuf hin taane addaan hin baafanne fuudhee bakka san nu buusa malee jaalalli tolchee ija qaba argitu malee hin jaalattu
siif ta'u malee hin jaalatu namni kun naaf ta'a nama daala na wajjin deema jireenya gammachuu keessa na jiraachisuu danda'a jettee yoo madaalte yoo ilaalte jaalala si qaba malee akkasumatti duwwaa taate osoo waa takka yaanne ittiin xiinxalline wanta sanii nama sanii sin gammachiisne jaalala keessan seentu jechaadha walumaa galatti waa'een jaalala akkanatti salphumatti fuunee kaafnee deebifnuu miti jaalalli na qabe jenneetu fuunee bakka feene uf oolchinee bakka feene uf bolchinuu miti itti yaaduun hedduu barbaachisaadha namni ati jaalatti sun nama akkami waan jedhu laaluun hedduu barbaachisaadha. Baay'een ishii jaaladha na cinqa bakka keessi kooyi bakka yeroo sana bakka boo'ichaan dabarsaa jechuudha akka tasaa yoo naa bilbilte bichaadha nan ishee argachuu danda'u. Bakka ena si barbaade na si argata bicha kananchi hin ta'u naan jetti bakka ani bakka akkuma sinjira faabirikaa keessan hojjedha warshaa keessa ishiin illee hojiin hojjettu yaa'u akkisti ishii bira akkanatti himtatte akkas isaan bira jiraatti malee hojiin hojjettu ani bakka ishumaan hojjedhu sana maalaan godhaa seete yeroo ready ta'een eegaa jechuudha. Misaa koo nyaadhu. Misaa koo sana walittan kuusetan yaachi ganzabicha sana yeroo ishiin naa bilbilte affeeru waan qabuuf keessi koo das hin jedhu jedha. Yeroo wal argitan yookiin beeku gaane yeroo kam akka ta'u waan hin beekneef misaa koo qursii koo nyaadhu. Akkasitti oolee nanka ganzabitti jechuudha. Yeroo ishiin argachuu barbaade ganzabitti sana fuudheen ishii wanta barbaade affeera. Yeroo tokko tokko immoo akka tasaa wanni hojii addaa yoo sa'aatii ala hojjetan ishii dammoo walitti kuuseen garaan koo waan jaalatu san wayin carqii tokko waan keessi koon ajaje nan bita. Bakka guyyaa tokko manni dhembeeku akkasitti dabarsaa jiraachuu. Ni waggaa furiidha kan wajjin turtan keessa galtee maatii ishee baruu yookiin bakka isheen jiraattu sana deemtee baru arguudhaaf carraa kana siif hin laanne moo bilbiluma qofaa isaati? Naan eeyyamtu jechuun naan eeyyamtu unkaan fira dhiisiti akkuma siin jiru silkii bilbiluun waan dandeenyeef ajaja ishii bichaadha. Ajaja ishiitti naannoo jiraachaa ture jechuudha. Waan ishii jaaladduuf. Egaa mucaan amma asirratti argitan kuni intala takka jaalate jaalalli isaa akkuma inni jedhutti isitu kontrool isa godha bakka sa'aatii inni barbaade sa'aatii isiin barbaaddetti duwwaa bilbiluu fi danda'a sa'aatii isiin feetetti qofa wal arguu danda'ani isiif jecha hin nyaadhu hin dhugu jechuutti jira sammuun keenan dalagu rakkoo guddaa keessa seenee jira jedha wanti na ajaa'ibe keessattuu wanti na ajaa'ibe mindaa hanga sanii argata mindaa idduu mindaa xiqqaa kafalamaa fi Itoophiyaa keessatti jechaadha mindaa sanirra nyaata ofii osoo hin nyaanne isiidhaaf wanta garagaraa isii bita isiin ammoo isumayyuu arguu hin feetu yeroo barbaaddetti qofa sanuu guyyaa tokko namni jaalala wajjin hin qammasin namni jaalala wajjin hin unatin namni jaalala wajjin hin nyaatin namni guyyaa takka wajjin bulee wajjin gammadee hin beekne akkasumatti waggaa 4 qofa nama guutuu nama tokkoof jiraachuu jechuun hedduu rakkisaadha so an akka kiyyatti rakkoo ka qabu gurbicha osoo hin taane mucattii osoo hin taane gurbichatu rakkoo qaba isatu murteeffachuu danda'uu qaba jechaadha meeqa viidiyoowwan isaa kana dhaggeeffanneeti bira tarra wanta amma duras miidiyaa irratti darbee jira waan ta'eef jechaadha waan haaraa miti garuu irraa barachuu qabna namoonni tokko yeroo hedduu ijoollee dhiiraattu shamara gowwoomsee shamara nyaata jenna shamara keenna fixanii jira mallaqa irraa nyaatanii jiran akkas godhanii jiran rakkoo cimaa keessa geessisanii jiran jenneetuma miidiyaa irratti iyyina nuti wanti beekamuu qabu tokko yoo jiraate warra shamaraa irra dhugaa gadi fageenyatti ka nyaatamee qaamni isaa dhumaa jiru ijoollee dhiiraati garuu rakkoon ijoollee dhiiraa qaban maa inni rakkoo isaan irra gahe shamaraan yoo nyaataman rakkoon addaa yoo irra gahe jaalalaan miidhaan irra yoo gahe bayanii miidiyaatti hin dubbatan namatti hin himatan ufuma keessatti gadi
qabaniiti callisu. Kanaaf miidiyaa irratti hin baane malee rakkoon dhiiraa dhugaa dachaa lamaa sadiin kan addunyaa tanarratti yeroo ammaa tana jaalalaan miidhamaa jiru, nyaatamaa jiran, qabeenyi isaanii nyaatamaa jiru, rakkoon garaagaraa irratti gayaa jiru, irratti chiit godhamaa jiru ijoollee dhiiraati, warra dhiiraati jechaadha. Yeroo hedduu shamarri warri shamara qalbiin isaanii qara gara lachittuu muruu danda'u. Wanni biraa haa taa'u osoo abbaan manaa mana jiru abbaa manaa rafisanii dhiira biraa mana fidanii dhiira biraa wajjin mana bulaa ka jiru warra shamaraati. Dhiirri hattan chiit illee yoo godhe fagaatee dhokatee fagoo deemeeti chiit godha malee walumaa galatti manatti fidee wanta godhaan jiru. Kanammoo yeroo garagaraatti argaati jira. Filima garagaraa osoo hin taane wanta qabatama ta'e. Fakkeenyaaf amma dura viidiyoo hedduu ajaa'ibaa hedduu garaana nyaate abbaan manaa isii ijaan waan hin agarreef qofa isa raffiftee mana keessatti dhiira biraa wajjin jiraataa kan turte jireen seenaa dhugaa tokko argee hedduu keessi na dhukkubee na boora'ee jechaadha. So wanta akkanaa kana yoo ilaalle rakkoowwan gurguddaa hedduutu jira. Rakkoowwan gurguddaa akkanaa kana akkamitti obsinee bira dabarra waan jedhu duwwaa osoo hin taane jalqabumaan jireenya kanatti seenuudhaaf nama sana wajjin jireenya kee geggeeffachuudhaaf nama akkami namni sun nama daalumoo nama daalle waan jedhu laaluun hedduu barbaachisaadha. Jireenyatti callisanii utaalanii akkuma nama qaama dhiqachuuf bishaan keessa seenu qaama dhiqattee achi baatee qaama kee goifattee uffata godhattuuti miti. Jireenyi jechuun bultii jechuun waan hedduu ulfaataadha. Namni sii ta'uuf namni sii hin taanu addaan baaftee jalqabu osoo jireenya keessa hin seenne murteessitee beektee itti seenuun hedduu barbaachisaa waan ta'eef jechaadha. So waa'ee kana hedduu dubbachuun hin barbaachisu. Viidiyichi mucaadha akka inni haasa'utti seenaa isaarraa akka argitanitti waan hedduu garaa nama nyaatudha. Viidiyoo kan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Wanta irraa bartan yoo jiraate yookaan wanti isin ajaa'ibsiise yookaan wanti isin gaddisiise yoo jiraate komentii jalatti naaf kaa'a. Irra deebi'ee viidiyoo biraa isiniif hojjechuu danda'a. Waa'ee kana irratti gadi fageenya wanta jechuudha. Ani garuu akka kiyyatti kan jedhu dogongorri kan jiru mucaa bira mucattiin rakkoo tokko illee hin qabdu. Sababni isaas isatu fedhee jala deemaa jira. Dirqamatti jala deemaa jira. Wanta isin godhi jetteen hunda godhaa jira waan ta'eef akka feeteetti taphachuu qabdi. Itti haa taphattu. Ammas itti tolchiteen jedhaan yoo inni sammuu fi dammaysee irriba keessa jiru keessa dammaqee ka'ee bakka maaltu narratti deemaa jira, maaltu uumamaa jira, maaltu ta'aa jira jedhee of hin argin namni tokko yoo dalagee waan qabu sitti kenne ati teettee nyaachuun homaa rakkoo tokko hin qabu. As akkanuma jireenyi namni kamuu amma biizinasa walirratti hojjetaa jiru. Biizinasa isiin hojjetaa jirtu kana yoo inni itti baannanee yookaan itti beekatee irriba keessaa ka'ee ofirraa hin dhaabne isiin hanga feetetti jiraachuu dandeetti. Walumaa galatti akkaataan itti wal dhaban wal dhabbiin isaanii maaliif yeroo ani naan bilbiliin siin jedhetti naa bilbilteedha dhumutte kanuma. Agartee durumayyuu jaalala akka isaaf hin qabne amata afurii kana keessatti innis beeka. Sababni isaa yeroo an bilbili siin jedhe malee hin bilbilini anas si bilbila malee ati narrattuu hin bilbilin yeroo jettu namni kun intalli kun jireenya nama biraa wajjin akka qabdu namni isii wajjin jiraatu sun ammoo nama siiriyeesii akka ta'e bilbilli namaatu akka irratti hin buune nama nayyamne ta'u asirraa tilmaamuun nama rakkisu jechaadha. Jaalala mootu yoo namni tokko siin taane jaalala nama biraa wajjin jiraachuu dandeetta. Lubbuu miti. Jaalalaaf jedhee nama du'e addunyaa tanarratti hin argine. Jaalalaaf jedhee nama maraate addunyaa tanarratti hin agarre. Namni yoo kun hin taaneef sawwajji jiraata. Jireenya kee ni mo'atta. Jaalala ni mo'atta. Jaalalli si qaba. Namni kamuu kan jaalalli hin qabne hin jiru. Jaalalli ammoo mo'atamaadha. Situ mo'ata. Sammuu keetu mo'ata. Keessa keetu mo'ata. Ni mo'adha yoo jette ni mo'atta. Jaalala duwwaa miti addunyaa tanarratti ni mo'adha jennaan wanni hin mo'atamne hin jiru. Kanaaf gurbichatu mo'achuu danda'uudha qaba malee mucayyootti aaruun intalaan maaf akkas goote akkana goote jennee itti aaruun barbaachisaa miti. Biizinasa addunyaa kanarratti yeroo ammaa kana namni biizinasa wal godhatee jira. Bifa jaalalaatiin, bifa waliin dalagannaatiin, bifa akkana akkasiitiin rakkoo garagaraa keessa wal seensee biizinasa warrirratti hojjetaa jiru. Kanaaf bakka jirtanitti of eeggannoo akkanaa gochuun hedduu barbaachisaadha. An kan isin faana ture Mootii Miidiyaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin deebinee wal agarra. Horaa bulaa deebana.